gara Champions League Awurooppaa kan bara dorgommii 2025 kaleessa taphatamuu jalqabeetii jira jechuudha. Qabxilee kaleessa yaadachiisuudhaan marii keenya jalqabna. Kaleessa tapha Atleetik Bilbaa'oo Arsenaaliin simatee goolii 2-0 injifatamee jira. Akkasumas PSV Eindhoven Union Saint-Gilloise simatee goolii 3-1 mo'ame. Benfiikaanis Qarabaagiin keessummeessee goolii 3-2 injifatamee jira. Juventus fi Borussia Dortmund 4 ba'anii jiru. Real Madrid 2-1 Marseille injifatee jira. Tottenham goolii 1-0 Villarrealin injifateeti jira. OBN diree shaampiyoonotaatiin tapha Arsenaal Atleetik Bilbaa'oo 2-0 injifatee kallattiidhaan dabarsee jira. Dhaggeeffattoonni keenya hedduun gammachuu akka qaban yaada isaanii nuuf kennaati kan isaan turan. Champions League Awurooppaa tilmaama shaampiyoonummaa Liverpool dabalatee kilaboonni Ingilaand hedduun bara kana waancaa ni fudhatu kan jedhu argatanii jiru. Abbaan tilmaama jalqabarra jiru Liverpool har'a Atleetico Madrid waliin bara dorgommichaa kan jalqabu ni ta'a. Tapha kaleessaa Atleetikii fi Arsenaal irraa eegalu. Champions League Awurooppaa amma erga caaseffama haaraatiin dorgomamuu eegalee bara darbe bara kana taphoota hedduu ilaaluudhaaf carraa arganneerra jechuun ni danda'ama. Taphoota hedduudha kan taphatamanii inumaa torbee jalqabaatiin immoo hanga kamisaatti illee itti fufuudhaan kan dorgomamu. Tapha kaleessa Arsenaal gara Bilbaa'oo gara Baask deemuudhaan taphateen baay'ee hanga boqonnaa deebittiin carraa goolii isaan maameessittiin carraa goolii gaarii jedhaman uumuudhaaf yeroo itti rakkatee ture. Taphattoota bara kana mallatteessifate 8 keessaa Mikel Arteetaan taphattoota 5 jalqabarraa hiriirsisuudhaan kan jalqabe. Taphattoonni murteessoo jedhaman kanneen akka Bukayo Saka, Kai Havertz akkasuma Saalibaan teessoo jijjiirraarra turus garuu jijjiirrameen seenni miidhamarra waan tureefi taphattoota akkasii osoo hin qabatiin kaleessa kan injifate goolii 2-0dhaan injifateera. Jalqabarrattiin taphattoonni sarara fuulduraarrattiin hiriiraan 3 taphattoota haaraadha. Nooni Madueke, Eze akkasuma Yokeres carraa goolii uumuudhaaf rakkataniiru jechuun ni danda'ama. Haala ittisaa Atleetik ittiin injifannoon kaleessaa kan agarsiisu squad deebzii miseensi garee Arsenaal hagam bal'aa ta'uun akka injifatu isa gargaaruudha kan agarsiisu. Taphattoota hagamiyyuu miidhamaan yoo kan dhabu ta'e taphattoota akka Martinelli teessoo jijjiirraarraa qabaachuu jechuun ofitti amanamummaa isaaniif illee dabalataan immoo taphattoonni morkiidhaan illee gara dirree seenanii bakka jalqabarraa seenuu akka argachuudhaaf akka morkatan taasisa waan ta'eef tarii garee bal'aa qabaachuun Mikel Arteetaa injifannoo isaanii kaleessaatiif bu'uura jedhee yaada. Garuu taphichi yoo jalqabu Atleetik Arsenaal irratti yaaliidhaan olaantummaa fudhateeti kan inni jiru. Deebiidhaan yaalii goolii taasisaa kan ture. Arsenaal hin qindoofne jechuu ni dandeenya moo Mikel Arteetaa tooftaa taphaa haaraa yaalaa jiru jennee dubbachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf Manchester United wajjin gaafa taphatu Arsenaal Manchester United yaaliiwwan hedduu taasisaa ture garuu goolii inni milkoofne Arsenaal goolii galchee injifatee bahuu danda'ee jira. Tapha Liverpool wajjininis gaafa taphatu Arsenaal tapha hawwataa hin taphanne yaalii goolii taasisaa ture. Liverpool dhuma irratti goolii Sabozalaa galchee nama mo'atu malee. Kaleessas taphattoonni Atleetik sochii taphaatiin Arsenaal irraa baay'ee fagaatanii deemuu baatanis yaalii gooliitiin garuu irra deebiidhaan gara goolii deemaa kan turan taphattoota Atleetik turan. Arsenaal agasmaraa boqonnaan duraa keessattuu yaaliiwwan gaabbisiisoo qubaan lakkaa'am 1-2 yoo ta'e seenalatti keessattuu hanga daqiiqaa 20tti yaalii takka illee gara gooliitti hin taasisne ture. So akka gareen kun taphattoota haaraa keessaa taphattoonni hedduun kaleessa filannoo jalqabaatiin seenanii jiru. Sarara fuulduraa irratti yoo ilaalte Maduekeen, Izeen, Yokoresh, sarara jidduu irrattis Zubimendiin seenee jira. Ittisa irrattis akkasuma garee kaleessa fayyadaman walakkaan taphattootuma haaraadha. Rakkoo qindaa'u jennee kaasuu ni dandeenya moo falaasama haaraadha? Tooftaa haaraa Mikel Arteetaati jedhee yaadaan bara darbe sana duras akkaataan Mikel Arteetaan ittiin taphachaatiin ture kubbaa poosesochaa turu, kubbaa gara duubaatti deebisuu, kubbaa gara maddii ittiin kennu sanadha kan ture. Amma bara kana garuu moor garee daariikti ta'edha ilaalaatiin kan jirru gara fuulduraatti deemuudha kan barbaadan. Yoom kubbaa yeroo argatan sanaaf natti fakkaata. Amma tooftaa taphaa kaleessa fayyadamaniin taphattoota kaleessa filataniif taphattoonni akka
Meerino Zubimendi Rice sarara gidduu irratti waliin qindaa'uudhaan kan seenan taphattoota kanneen sadan inuma Zubimendi fi Rice walii yeroo hiriiran double pivotiidhaan taphattoota sarara gidduu garuu sanan qabdu jechuudha. Tarii bakka sanattiin Martin Odegaard miidhamuun Meerinoon akka kaleessa taphatuuf carraa kenneera jechuu ni dandeenya garuu sana yaadaa ture taphattoota amma sarara qarqaraa irrattiin bakka sana fayyadamurra Eze duubatti deebisuudhaan inuma Crystal Palace keessattiin yeroo gaariin Eze kan yaadatamu lakkoofsa 8 yookiin immoo lakkoofsa 10 irratti duubatti deebi'ee yeroo fayyadamudha. Kanaaf bakka Martin Odegaardin sirriitti bu'uudhaan carraa goolii Arsenaaliif uumuu kan danda'u Eze natti fakkaata. Inuma erga Leandro Trossard iyyuu seenee booda Leandro Trossardin hanga akka lakkoofsa 10ttidha fayyadamaa kan ture. Ezeen inumaa duubatti deebi'a jedheen eegaa ture garuu tooftaa sanaan haamil ka'aniyyuu malee garuu hanga xumuraatti akka lakkoofsa 10ttidha taphachaatiin kan ture Trossard. Kanaaf bakka sana wal jijjiiruullee yaadaatiin turre. Kanaaf Eze duubatti deebisuudhaan taphattoota kireetiif ta'an duubatti deebisuun gaarii natti fakkaata. Tarii taphoota michoomaa taphoota intarnaashinaala irratti taphattoonni akka Meerino Zubimendi Rice goolii galchaa haala mijeessaa garee biyyaalessaa isaanii waliin turuun tarii Mikel Arteta kan gooyyoomse wayii natti fakkaata. Kireetiiviidha jedhanii akka yaadan Meerinoon gara fuulduraatti deemuudhaan goolii galchuu danda'a akka jedhu kan taasise natti fakkaata. Garuu tooftaan tapha Arsenaal bara kana of qusachuudhaan qabxii argachuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuu dandeenya. Arsenaal tapha hawwataa taphachuu baatus qabxii 3 argatee jira. Barana Mikel Arteta tapha hawwataa caalaa qabxii 3 fi xiyyeeffannaa addaa kennaniiti hojjechaatti kan jiran. Direct gara gooliitti deemu kun sanumarraa kan maddeedha. Egaa kaleessa sanas ta'e kana Arsenaal milkiidhaan xumuree jira. Taphoota kaleessaatiin Real Madrid kilaba injifannoo argatan keessaa tokkodha. Real Madrid egaa mootii Champions League Awurooppaati. Dorgommii kanaan sadarkaa Real Madridin kilabiin milkaa'ee hin jiru. Bara darbee garuu kilabiin kun Arsenaaliin mo'atamee sanuu dirree isaarrattis dirreen alattis goolii hedduu keessummeessee injifatamee dorgommicha keessa hoo ba'u xiqqoo barri Real Madrid golabame kan jedhu gaaffii ture. Ramaddii keessallee hogguu darbu baay'ee rakkateeti kan darbe. Barana garuu injifannoodhaan jalqabee jira. Xavi Alonso Real Madrid galvanaayiz jedhu faranjoonni gutumaan gutuutti bifa addaatiin haaromsu warraaqsa keessatti galchanii jiru jechuu dandeenya. Jalqabbiin isaanii amma Xavi Alonso jalatti yeroo gaariidha jechuun ni danda'ama. Harka 100 injifannoodhaan imalaa jiru. Champions League'dhaanis akkasuma laaliigaadhaan taphoota 4 injifachuudhaan qabxii 12 kan dursaa jiru isa qofadha. Kaleessa garuu akkaan qoramee jira jechuun ni danda'ama. Dogongora mataa isaaniitiin hojjetan miidhama taphattoota akkasuma Olympique de Marseille gaarii ta'ee dhiyaachuu isaarraan kan ka'e tarii qoramanii turan garuu dogongora deebisanii Olympique de Marseille hojjeteen peenaalitii 2 Real Madrid argateen lamaanuu Kylian Mbappeen peenaalitiidhaan daqiiqaa 28ffaa fi 81ffaa irratti galchuudhaan akka injifatan kan taasise. Daqiiqaa 5ffaa irrattidha kan isaan jalqabe. Trent Alexander-Arnold taphataan Liverpool irraa garas imalee daqiiqaa 5ffaa irrattidha kan miidhame. Bakka isaa bu'uudhaan kan taphate Dani Carvajal ture. Daqiiqaa 72ffaa irratti immoo kaardii diimaadhaan dirreedhaa ba'e. Gara daqiiqaa 18tiif taphattoota hanquudhaan taphachuudhaaf kan dirqamanii goolii jalqabaas kan galche Olympique de Marseille ture. Timothy Wuha ilma George Wuha ture goolii jalqabaa kan galche Olympique de Marseille akka dursu kan taasise. Sana booda gara taphaattiin kan deebi'anii irra deddeebiidhaan taphataan Arsenaal duraanii Pierre-Emerick Aubameyang Olympique de Marseille qixa taasisuudhaaf yaalee ture garuu hin taane. Alonsoon akkuma Carvajal bayin kallattiidhaan murteen isaanii maal ture Asensio jijjiiranii seensisuudha ittisa isaanii jabeessu ture. Inni sun qabxii kan akka fudhatanii ba'an isaan taasiseetiin jira. Injifannoo baay'ee murteessaa ture jechuun ni danda'ama. Tapha dhufuun gara Kazaakistaan imaluudhaan Kaayiraat waliin kan taphatan.
tapha kana jechuun sa'aatii 16 yookiin immoo sanaa oliif balallii qilleensaarra kan isaan turan gara Kaazakistaan deemanii deebi'uun qofti akka tapha tokko taphachuu osoo hin ta'in tapha lama taphatanii deebi'uuti. Kanaaf yeroo ulfaataan isaan eeguu danda'a. Bara darbee ramaddii irratti sadarkaa 11ffaadhaan ture kan xumure, bara sana garuu 1ffaadhaan hanga 8ffaatti xumuruudhaan kallattiidhaan marsaattaa nutti darbu kan kaayyeffatan fakkaata. Kiiliyaan Mbaappee egaa goolii oomishuudhaan tuufee jira. Laa Liigaa irrattis goolii galchaati kan jiru taphataan kun. Kaleessas gooliiwwan lamaan Real Madridtiin injifate penaaltiidhaanis ta'u galcheeti kan jiru. Tarii dhimma naamusaa Real Madrid yeroo darbee Hoylund taphataa Real Madrid Real Sociedad irratti taphatan irratti kaardii diimaadhaan bee jira. Kaleessa Carvajal dhimmi kun Xavi Alonso isaan rakkisuu mala. Champions League har'a Awurooppaa kanaan har'as taphoonni itti fuudhaan ni taphatamu. Shaampiyooniin waltajjichaa Paris Saint-Germain Atalantaan keessummeessuun bara dorgommicha eegaluu. Liverpool Anfielditti Atletico Madrid ni keessummeessa. Bayern Munich Chelsea tapha eegamu biraati. Ajax Amsterdam Inter Milan wajjin ni taphatu. Taphoonni kan jalqaba dursee kan taphatamanis ni jiru. Paris Saint-Germain goolee eegaasaa bara darbee waancaatiin injifate Manchester Cityf dabarsee kennee jira. Akkaataan ittiin gargar baanillee baay'ee kan nama gaddisiisudha. Waliigalteedhaan miti kan bultii isaanii diigan. Tarii bara darbee egaa shaampiyoon ta'ee jira gareen Luis Enrique. Barana garuu kilaboonni jajjaboon maallaqa guddaa baasanii caalaatti of cimsuun isaanii Luis Enrique shaampiyoonummaa isaanii kabachiisuu ni danda'u laata kan jedhu gaaffii keessa hin galcha. Ani Jojo Donnarummaadhaan alatti Gianluigi Donnarummaa jechuun tapha Arsenaal waliin taphatan, Aston Villa waliin taphatan, City waliin taphatan hanga xumuraattiin hanga imalanittiin ani injifannoo Paris Saint-Germain keessaa yoo xiqqaate qooda nuusaa kan fudhachuu qabu Gianluigi Donnarummaa natti fakkaata. Goolii egaa kana malee akkamittiin fulla'u kan jedhu qormaata taphoota Champions League jalqabaatiin isaan mudatuun ilaaluun dirqama. Sababbiin isaa liigii Firaansiin morkiin isaan mudatu kan isaan madaalchisu miti jechuun ni danda'ama. Hanga ammaattiin Noons, Onja, Toulouse akkasuma Lons waliin taphataniiru garuu hundaa injifataniiru. Garuu Tottenhamiin hangam qoramanii waancaa mo'amtoota Awurooppaatiin akka injifatan argineerra. Tapha xumuraa Chelsea waliin waancaa kilaboota addunyaatiin taphatamaniin kilaba Champions League Awurooppaa injifateen fakkaatu ture. Kanaaf yeroo eeguun barbaachisaa natti fakkaata. Atalantaa waliin kan taphatanii Atalantaan bara kana yeroo gaarii dabarsaan jiru. Jalqabbiinsaa gaarii miti. Seeriyaa Itaaliitiin Leecheedhaan moo'uudhaan injifannoo jalqabaa seeriyaadhaan kan galmeesse. Sana dura garuu kilaboota akka Piizaa fi Paarma dhaan osoo hin eeggamin qixa ba'uudhaan kan jalqabe. Kanaaf xiqqoo eeguun barbaachisaadha. Atalantaadhaan kana mara qorama jennee eeguu baannus garuu tapha boruu kanaan tapha har'aa kanaan xiqqoo kan Paris Saint-Germain ittiin qoramus ta'uu baatu garuu mallattoo wayii kan ittiin arginu ta'uu danda'a. Opta kompiitara super kompiitar yookiin tilmaama kompiitaraan hojjetamuun Liverpool barana shaampiyoonni ta'a jedhee jira. Atletico Madrid illee egaa Diego Simeone leenjisaa yeroo dheeraa kilaba kana wajjin turanidha. La Liga irratti injifannoo jalqabaa torbee kanadha kan isaan argatan. Taphoota darban irratti injifachuu dadhabuudhaan rakkoo keessa ture jira kilabiin kun. Har'a Anfielditti Liverpool ni taphata. Liverpool barana kilaba ajaa'ibaa ijaaranii jiru. Arne Slot gareen kun hanga daqiiqaa dhumaatti sa'aatiiwwan hunda sirnaan garee fayyadamudha. Gooliiwwan daqiiqaa dhumaa irratti galaniin injifatee baati kan inni jiru. Liverpool tilmaama dhugoomsuudhaaf gareewwan fakkeenyaaf sarara fuulduraa isaa gaafa laaltu akka addunyaa sarara fuulduraa baay'ee sodaachisaadha. Saalaa, Izaak, Ekitike, Gaakfoo taphattoonni sarara jidduu gaafa laaltus akkasuma tarii Liverpool ga'umsa isaa tapha har'aatiin agarsiisuu ni danda'a jedhames eeguu ni dandeenya. Fergie time amma gara slow time'itti kan jijjiiramaa jirudha kan fakkaatu. Tapha Burnleys, Arsenaalis, Newcastleis, Bournemouth'n injifataniinis
hundayyuu daqiiqaa 80 booda goolii galchaniin injifachuudhaan amma qabxii 12 kan dursaa jiran Premier League England. Garuu garee kana amma Champions League'dhaan shaampiyoonii ta'aaf haa tilmaamamuyyuu malee sararri ittisaa isaanii goolii hedduu ammayyuu ilaalaa jirra. Kanaan alattiin taphattoota bakka buusaniin qaban, taphattoota osoo Virgil van Dijk miidhamee bakka sana bu'uu hin qabu, Konaatee yoo miidhame taphataa bakka sana sirnaan tajaajilu hin qabu. Kanaaf inni kun gaaffii keessa jira. Tarii Mark Gahee fidachuu dhabuun isaanii Crystal Palace irraa hanqina guddaa natti fakkaata. Sararri gidduu isaanii Gravenberch osoo miidhame eenyutu bakka bu'uu danda'a? Gaaffii guddaadha kan qabu. Sarara fuuldura mudhiidhaa ol garee cimaa fi sodaatamaa ta'uu danda'a. Sana gadittiin kan jiru garuu hanqina ta'uu mala. Kanaaf tarii tilmaama dhugoomsuudhaaf dorgommii tokko dhiisuun dirqama natti fakkaata. Premier League laaffisuudhaan Champions League jabeessuu yookiin Champions League laaffisuudhaan Premier League jabeessuun dirqama natti fakkaata. Champions League agasmara saaraksuu danda'a. Dorgommii amma kana sadarkaa tokkoffaadhaan hanga 8ffaa keessatti baatee yoo kan hin xumurre ta'e advantage hedduudha kan dhabdu. Tokko dirree kee irratti tapha deebii taphachuudha kan dhabdu. Inni lammaffaan tapha marsaa mo'atanii darbuu tokko lama taphachuudhaaf kan dirqamtu. Inni kun haguma itti dabalame Premier League'dha waan ta'eef ulfaachuu akka danda'u ifadha natti fakkaata garee Arne Slootiif.